tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra jedha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame. Garuu akka maalitti? Akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan inni gara Waaqaatti yeroo ol bahe boojuu booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kenneen jedha. Namootaafis kennaa kenneen jedha. Lakkoofsa 9 amma ol bahe yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessaa gara iddoo gadiitti gad bu'e jechuudha. Isuma gad bu'e sanatu Waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantii Waaqaa hundumaa gara irraatti ol ba'e. Lakkoofsa 11tti dabala. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas kaan ergamootaa, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture jedha. Jesus Love mata dureen keenya Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaasee 10tti kan jiru. Kanaafiyyuu Phaawulos iddoo kanatti warra Efesooniin kan inni jechaa jiru akka safara kennaa Kiristoositti waan arganne qabnaa. Akka safara kennaa Kiristoositti tokkoon keenya ayyaana arganneerra. Ayyaana arganneerra. Akkaataan nuti itti ayyaana kana arganne garuu karaa Kiristoosiinidha. Karaa Kiristoosiinidha. Wanti hedduu nama ajaa'ibu faarsaa 68 wajjin wal bira qabneetu ilaalla kana. Maal jedha lakkoofsi 8? Kanaaf caaffanni qulqullaa'an jedha. Kanaaf caaffanni qulqullaa'an inni gara Waaqaatti yeroo ol bahee boojuu booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kenneen jedhaa jedha. Eessattiidha macaafa qulqullaa'aa keessatti, caaffata qulqullaa'aa keessatti inni gara Waaqaatti yeroo ol bahee boojuu booji'ee dhaqeetu namootaaf kennaa kenne kan inni jedhu. Macaafa qulqulluu keessaa eessattiidha kan inni gara Waaqaatti yeroo ol bahee boojuu booji'ee dhaqee namootaaf kennaa kenne kan jedhu jechuudha. Innaa kun immoo akkamittiin Kiristoosii wajjin akka inni walitti dhufuudha kan nuti wajjin ilaalu jechuudha. Phaawulos sirriitti ifa bal'aatti kenneera kana. Nu gabaabsinee moolii wajjin ilaalla malee. Faarsaa Daawit 68:18 irratti maal jedhaa? Faarsaa Daawit 68:18 irratti Faarsaa Daawit 68:18 irratti akkas jedha. Ati Waaqayyo Gooftaan achi jiraachuudhaaf warra booji'aman fudhattee iddoo ol jedhaa sanatti baateetta. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Warra booji'aman fudhattee iddoo ol jedhaa sanatti baateetta. Namoota gidduudhaa warra mormanii si irratti ka'an irraayyuu kennaa fudhatteetta kan jedhu. Tarii yeroo heertuu kana diippilii yeroo ilaallu afaan Oromoo isaa irratti xiqqoo fireeziin lammaffaan warra mormanii si irratti ka'an irraayyuu kennaa fudhatteetta kan jedhu suni isaaniif iyyuu kennaa kenniteetta kan jedhu afaanota kan biraa yoo ilaalle isaaniif namoota warra si mormanii sirratti ka'aniif iyyuu kennaa kenniteetta kan jedhutu jira. Isaaniif iyyuu kennaa kenniteetta kan jedhu. Mee afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaa irra kan jiru akkasiin ilaaltaniin barbaada. Faarsaa Daawit 68:18 irra jechuudha. Faarsaa Daawit 68:18 irra. Okay. Maal jedha? Heertuun kuni ወደ ላይ አረገ ምርኮን ማረከ ስጦታንም ለሰዎች ሰጠ አርግታኒ ከናስ ነሞታፍ ከኒቴ ደግሞም ለአመፀኞች በዚያ ያድሩ ዘንድ ሳን ወሪ ሞርመኒ ሲረቲካን ወሪ ጀሎኒ አቸከ ቡፈተኒፍ መቃዋቀ ከኛ ከንገለቴ ፈሚያተው ገረሰሚት የሮ ኦልባቴ ቦጁ ፍዳቴቲ ገረሰሚት ኦልባቴ ጀል ቦጁ ፍዳቴቲ ገረሰሚት ኦልባቴ ነሞታፊስ ሞ ከና ከኒቴ ከንጀል
Phaawulos waa'ee kanaati kan inni kaase jechuudha. Ingiliffa isaas yoo ilaaltan gift is for men jedha. Gift is for men jechuun kennaa namootaaf kennite akka waan jechuuti jechuudha. Walumaa galatti akka heertuu kana sirriitti hubannuuf jedheeni garaasii kanan dhufe faarsaa 68:18 irratti taadha. Efesoon boqonnaan 4:8 faarsaa Daawit 68:18 irraati kan inni fuudhame. Waaqayyo waaqa mo'ichaa akka inni ta'e, waaqa mo'icha galmeesse, lola irratti wanti isa madaaluu danda'u, waan isa wajjin walitti dhufuu danda'u akka hin jirre. Keessumaayyuu hunduu lakkoofsa tokkoo kaastanii yoo ilaaltan lakkoofsa 1-2 faarsaa 68 Waaqayyo ol hin ka'a, diinonni isaas hin bittimmaa'u. Warri isa jibbanis fuula isaa duraa ni baqatu. Akkuma qilleensi aara oofu akkasuma ati isaaniin oofta. Akkuma gagaan ibidda duratti baqu warri jalloonni fuula Waaqayyo duraa hin badu jedha. So amma kan jechaa jiru lola irratti Waaqayyo inni waaqa kanaaf lafa kana uume waa hundumaa gochuu akka danda'u. Humni mormee Waaqayyo dura dhaabbachuu danda'u tokkollee akka hin jirredha jechuu kan inni kaasu. Kanaaf iyyuu Kiristoos immoo boojuu booji'ee gara samiitti ol deemeeti namootaaf kennaa kenneedha kan inni jedhu. Kana jechuun gara samiitti ol baheetu namootaaf kennaa kenne kan jedhu duraan durseetu gara lafaatti gadi bu'ee jechuudhaadha. Waan kana sirriitti akkasiin ilaaltan nan barbaada. Efesoon boqonnaa 4:8 kaasee kan jiru kana jechuudha. Maalidha kan inni jedhu lakkoofsa 9 irratti amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuu isaatii jedha Phaawulos. Amma ol ba'e yeroo jedhu maal jechuu isaatii? Dura biyya lafaa kana keessa gara iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Isinii galee Kiristoos du'aa ka'eeti boojuu booji'ee gara samiitti ol bahe yeroo jennu duraan gadi bu'eera jechuudha. Duraan gara iddoo gadiitti gara lafaatti gadi bu'ee jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee Kiristoosiin wanti isaan rakkataniif utuu Maariyaam irraa hin dhalatiin dura, utuu nama ta'ee nu gidduu hin jiraatiin dura maal akka inni ture beekuu dadhabuu isaaniiti. Namoonni baay'een kana hubachuu dhabuurraan hedduu rakkatu. Efesoon garuu Efesoon 4:9 irratti maal jedha? Amma ol bahe yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessaa gara iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Otoo ol hin bahin dura maal ta'e jechuudha? Gadi bu'e jechuu gara biyya lafaa kanaatti. Iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Utuu ol hin bahin gadi bu'e. Kun immoo gadi bu'e kan jennu adeemsa Kiristoos inni waaqa ture sun namummaa fudhate. Adeemsa inni waaqummaatiin ture sun gara namummaatti gadi dhufeedha kan inni ibsu jechuudha. Kana immoo Kiristoos irra deddeebi'uudhaan kaasee ture Kiristoos mataan isaa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:13 yoo ilaaltan Yesuus maal jedhe? Ilma namaa isa waaqa irraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe Yesuus. Yesuus maal jechaa jira? Ilmi namaa gara eessaa deeme jechaa jira? Waaqa irraa gadi dhufee, waaqa irraa gadi bu'ee. Waaqa irraa gadi bu'ee. Utuu Maariyaam irraa hin dhalatiin dura Yesuus namummaatiin hin turre jechuudha. Garuu baroota lakkoofsa hin qabneef kan jiraachaa ture Kiristoos amma nama yeroo ta'e garuu waaqa irraa gadi bu'eedha. Waaqa irraa gadi bu'e. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane kan jiru. Kana jechuun iddoo Kiristoos dhufe sanaati qaamni deeme kan biraan hin jiru jechuudha. Namoonni yeroo kana waa'ee kana yeroo kaasan Eeliyaas gara samiitti ol baheera, Henook gara samiitti ol baheera, waa'ee Musee illee ni kaasu namoonni jechuudha. Bakki kun garuu kan inni jechaa jiru bakka Kiristoos dhufe teessoo waaqummaa irraati iddoo Kiristoos dhufe sana
namni deeme kan biraan hin jiru duraanii kan jedhu. Kana hubachuun baay'ee gaarii. Kanaafiyyuu Phaawulos maal jedhee Efesoon boqonnaa 4:9 irratti amma ol ba'e yommuu jennu maal jechuu isaati dura biyya lafaa kana keessaa iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha jedha. Kiristoosis yeroo ilmi namaa isa waaqarraa gad bu'e malee yeroo jedhu iddoo inni gad bu'e sana wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:18 yoo dubbistani wanti Yesus dubbachaa jiru. Gara samiitti ol ba'uun Eeliyaas dhugaadha. Gara samiitti ol ba'uun Henook dhugaadha. Iddoo Yesus gad bu'e jedhaa jiru sana garuu namni tokko illee hin dhaqne qaamni iddoo sana deeme hin jiru. Wanti Yohaannis boqonnaa 1:10 irratti argannu 18 irratti argannu sana. Maal jedhaa? Homti nu takka Waaqayyoon hin argine. Ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee jedha. So kanaafiyyuu Yesus eessa ture jechuudha? Abbaa bira ture jechuudha. Abbaa bira. Kanaafiyyuu iddoo Yesus ture sana namni kan biraan Musee yoo jette, Eeliyaas yoo jette, Henook yoo jette iddoo Yesus ture jedha. Iddoo Yesus irraa gadi bu'e jedhamu sana namni kan biraan tokko illee hin dhaqne jechuudha. Eegalee achiitii gadi bu'e, abbaa biraatii gadi bu'e inni namummaa fudhate sana booddee gara of deebisee jechuudha. Kanadha kan namoota baay'eef hin galiin. Namoonni baay'een ani hedduu kan na gaddisiisu even kiristaanonni kan isaan gowwoomaa jiran Yesus ergamaadha, Yesus maalidha kan jedhu jechuudha. Hayyee Yesus ergamaadha. Ergama qabatee gara lafaa dhufeera. Eeyyeen ergama qabatee gara lafaa dhufe waan ta'eef ni ergamaadha. San jechuun bar waaqummaa Yesuusin hin dhabamsiisu. Wanti namni hubachuu dadhabe garuu obboloota koo waan macaafa qulqulluu kana yeroo qorannu akka nama maaliitti qorachuu qabna? Maatewos keessatti, Maatewos boqonnaa 13 keessatti akka ibsu mootummaan Waaqaa nama warqee gatii jabeessa lafa qotisaa isaa keessatti argatetti fakkeeffama. Innis lafa qotisaa sana keessa hin qote. Warqeen yoomiyyuu warqeen irra keessatti hin argamu waan ta'eef jechuudha. Warqeen irra keessatti hin argamu. Warqeen namni warqee argachuuf maal gochuun dirqama ta'a? Namni warqee argachuuf qotuun gadi fageessee qotuun dirqama ta'a. Kanaafiyyuu macaafa qulqulluu keenya yeroo qorannu surface reader wanti jennu jira. Irruma keessa kan dubbisan. Irruma keessa dubbisanii kan darban. Isinii galee diteelii maal jechuu barbaade laata kan hin jenne jechuudha. Jechuma kana yoo laaltan jechuudha. Jechuma Yesus ergamaadha jedhu jechuudha. Gaaffii sadii deebi'uu kan qabu. Qabadhaatii namni kamiyyuu qabadhaa kan. Yesus ergamaadha yeroo jedhu namni tokko gaaffii sadii inni deebisuu qabu. Tokko eessaa ergame? Eessaati kan inni dhufe? Eessaa ergame inni? Sababni isaa Yesus eessaa akka dhufe dubbachaa jira waan ta'eef jechuudha. Eessaa ergamee dhufe inni? Okay. Maali kaayyoon ergama isaa? Maali kaayyoon ergama isaa? Eenyutti immoo ergame? Isaan kana sadan beekuun baay'ee murteessaadha. Eessaa ergame? Kaayyoon ergama isaa maali? Eenyutti immoo ergame kan jedhu jechuudha. Islaamummaa keessatti wanti namoonni obboloonni baay'een waan gowwoomaa jiraniif kana dubbachuu barbaade. Asirratti diteelii dubbachuu kanan barbaade kanaaf. Macaafni qulqulluun Yesus ergamaadhaan jedha. Macaafni qulqulluun Yesus waaqadha sin jedha. Isinii galee? Macaafni qulqulluun Yesus namadha sin jedha. Waan kun hundumtuu eenyummaa inni jalqaba qabu hin dhabamsiisu. Wanti isin beekuu qabdan garuu waan tokkodha. Ishee kana xiyyeeffannoon na dhaggeeffadha. Yesus ergamaadha yeroo jedhu namni Islaamummaa keessatti wantoota gaaffii kana sadan macaafni qulqulluun akkitti deebisutti hin jiru achi keessa. Yesus ergamaadha jechuun qofti gahaa miti. Yesus eessaa ergame? Amma maal jechaa jira Efesoon 4:9? Amma ol ba'e yommuu jedhu dur
iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Yeroo gara lafaa dhufe Yesuus gadi bu'e jechuudha. Gadi bu'e jechuun maal jechuudha? Yesuusumatu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13tti maal jedha Yesuus? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti ilma namaa isa waaqarraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane. Yeroo isin hedduu kana kennitan Yesuus maal jechaa jira ofii isaatiin? Waaqarraa gad hin bu'e. Kana jechuun iddoo namni tokkollee kanaan dura hin turreetiin dhufe ani jechaa jira Yesuus. Nam tokkollee kanaan dura iddoo hin dhaqne. Achi nam tokkollee hin dhaqne. Maaliif jennaan wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 1 lakkoofsa 18 immoo eessaati kan inni gad hin bu'e jedhu kun yoo jettan ammoo wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsi 18 maal isiniin jedha? Homtinuu takka Waaqayyo hin argine ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. So Yesuus utuu gara lafaa kana hin dhufin eessa ture jechuudha? Abbaa bira ture jechuudha. Abbaa bira ture jechuudha. Eenyuyyuu takka kan hin dhaqin. Teessoo waaqummaa irra ture jechuudha. Eenyullee takka irra kan hin taa'in. Isinii galee? Kanaaf iyyuu achiitii gadi bu'e jechaa jira. Kanaaf Yesuus ergamaadha yeroo nuun jedhu nam tokko eessaa ergame inni? Eessaa ergame inni? Deebuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus humti ofiinsaa wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti lakkoofsa 38 irratti waan tokko dubbatee ture. Maal jedhe? Fedha ofii kootii raawwachuuf miti, fedha isa na ergee raawwachuufan waaqarraa gad bu'e malee jedhe. Eessa dhufe Yesuus? Waaqarraan gad bu'e jedhe Yesuus. Fedha isa na ergee raawwachuufan. Kana jechuun ergama qabadheen dhufee ergameen dhufeedha. Ergamaa ta'uusaa Yesuus dhugaa bahaa jira. Garuu eessaan dhufe jechaa jira? Eessaan dhufe jechaa jira? Waaqarraan gad bu'e jechaa jira. Hayyee Yesuus kanuma irra deebi'e yeroo ibsu lakkoofsa 62 irratti immoo boqonnaa 6 kana lakkoofsa 62 irratti immoo ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti utuu ol ba'u yeroo argitanoo attamree jedhe Yesuus. You see? Ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti utuu ol ba'u yeroo argitanoo maal jechuudha? Duraan gad bu'ee amma immoo maal ta'aa jira? Ol bahaa jira iddoo dur ture jechuudha. Duraan eessa ture? Abbaa bira ture. Achiitii gadi bu'e. Amma immoo eessa dhaqe? Amma immoo abbaa bira dhaqe jechuudha. Iddoo dur ture dhaqe jechuudha. Isinii galee. So kanaaf gaaffiin deebuu qabu inni jalqabama inni eessaatii dhufe inni kan jedhu deebuu qaba. Eessaatii dhufe inni? Utuu jennu Yesuus kaayyoon inni dhufellee islaamummaa keessatti mormama. Wanta islaamummaa jechaa jiruuf dhiifama naa godha. Sababni isaa waan kana irratti hubannoon gadi fagaatee qabaachuu waan qabnuuf jechuudha. Heertuun kun sirriitti in detail waan hubachuu qabnuuf jedhee yaadeen. Namni tokko ergamaadha yeroo jettan, ergamaa yeroo jennu malaa'ika jechuu miti. Maliktanyaa jechuu fi afaan Oromoo keessatti wantoonni walirra dhufan jiru. Maintenant ergamaa kan jedhu kun hiika garaagaraa qaba. Afaan kan biraatti yoo deemtan Amaariffuma yoo deemtan malaa'ika kan jennu jirra. Malaa'ika kan jennu jechuun ergamaadhuma afaan Oromooti. Maliktanyaa kan jedhus nama ergama qabatee deemu wayitiinis ergamaadhuma jenna jechuu afaan Oromootiin. Isinii galee? Afaan Ingiliffaatiinis angel kan jedhuuf ergamaadhuma jenna. Messenger kan jedhuuf ergamaadhuma jenna. Apostle kan jedhuuf ergamaadhuma jenna. Afaan jecha kan bira hin qabnu jechuudha. Isinii galee waan fedhallee haa ta'u garuu ergamaadha yoo jedhame qaamni tokko kaayyoon ergama isaa maalii jedhameeti gaafatama itti aanee jechuudha. Eessaa dhufee kan jedhu jalqaba gaafatama. Achiin booddee immoo maali kaayyoon ergama isaa jedhama. Kaayyoon ergama Yesuus maalinni inni? Waan inni waaqarraa gad bu'ee fi maanni inni? Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti isa namni takkaallee argee hin beekne, isa namni takkaa sirriif waa'ee isaa hin beekne Yesuusin ifatti Waaqayyo abbaa sirriitti dhala namaatti beeksisuuf waaqarraa gadi bu'ee jedha. Isin galee Waaqayyo abbaatiin sirriitti beeksisuuf.
Kana qofaa miti garuu Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Kaayyoo Yesus gara biyya lafaa kana dhufeef yeroo dubbatu jechuudha. Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 21 maal jedha? Yoosefitti yeroo dubbatu maal jedha Gabri'eel? Isheen ilma ni deessii jedhe. Atis maqaa isaa Yesus jettee moggaaftaa jedhe. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisaa jedhee jedha. So kaayyoon dhufaatii Yesus immoo maali jechuudha? Isinii galee kaayyoon ergama isaa maali? Dhala namaa maal gochuu? Cubbuurraa fayyisuu. Dhala namaa cubbuurraa fayyisuu. Argitanii eessaa dhufe jennaan Islaamummaan maal jettee akkuma nama kamiitti kun komentii dubbisa. Amiin luleessaa waan inni akkuma nama kamiitti iyyuu lafuma kanarratti dhalate nun jedhan. Isinii galee akkuma nama kamiitti iyyuu lafarratti dhalate jedhan. Yesus immoo eessaan dhufe jedha? Waaqarraan gad bu'e abbaa biraan ture jedha. Isinii galee kanaaf iyyuu oriijinaalii eenyummaa Yesus irratti dogoggoratu jira jechuudha. Dogoggora hubannaa guddaatu jira jechuudha. Lammaffaanoo kaayyoo maaliif ergamummaan isaa? Maali kaayyoon ergama isaa? Dhala namaa cubbuu irraa fayyisuu. Gabri'eel akkas jedhe. Isheen Maariyaam ilma deessi maqaa isaa Yesus jettaa inni immoo saba isaa cubbuu isaanii irraa isaan hin fayyisa jedha. Kaayyoon isaas dhala namaa cubbuu irraa fayyisuudha jechuudha. Isinii galee kaayyoon isaa dhala namaa cubbuu irraa akkamitti Yesuusis kana irra deebi'ee dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 yoo dubbistan lakkoofsa 32 irratti Yesus maal jedhe? Dhugicha ni hubattu. Wangeela Yohaannis 8:32. Dhugicha ni hubattu, dhugichis birmaduu sin baasa jedha. Dhugichi Yesus inni birmaduu nama baasu. Isuma hubattu inni immoo birmaduu sin baasa jedha. Achiin booddee isaan immoo maal jedhaniin? Deebisaniifi nuyi sanyii Abrahaam nuyi nama tokkoof iyyuu takkaa garba hin taane attam warra birmaduu ba'an taatu nuun jettaree jedhanii jedha. Jarri kun ni sobu bergit. Waan kana haasa'uun barbaadu garuu Yihudoonni yeroo kana dubbatan nuti sanyii Abrahaam takkaan gabroomne yeroo jedhan sobdoota isaan. Even qaamaan iyyuu bittaa Roomaa jala jiru. Gabrummaa Roomaa jala jiru sabni kun. Garuu Yesus waa'ee bittaa mootii miti kan hin dubbachaa jiru. Itti fufeetu sirriitti ibse Yesus. Lakkoofsa 34 maal jedhe? Kana irratti Yesus dhuguman isinitti himaa namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti jedhe Yesus. Namni cubbuu hojjetu hundinuu maayiniin garbicha cubbuuti. Kanaaf iyyuu dhugicha hubattu dhugichi birmaduu sin baasa kan jedhamaa jiru. Yesus birmaduu kan inni baasu maal jalaati jechuudha? Cubbuu jalaati jechuudha. Cubbuu jalaati jechuudha. Kan immoo itti fufee akkas jedha. Lakkoofsa 36 irratti ilmichi yoo birmaduu sin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha. Yoo Yesus cubbuu jalaa bilisa sin baase qofa isin warra cubbuu jalaa bilisa baatan ta'uu dandeessu jedhe Yesus. Kaayyoon isaa kaayyoon dhufaatii isaa maaliin ni ree? Yesus dhala namaa cubbuu irraa fayyisuudha jechuudha. Dhala namaa cubbuu irraa fayyisuudha. Kanaaf akkamitti immoo fayyisa Yesus dhala namaa cubbuu irraa? Gatiin cubbuu du'a. Gatiin cubbuu dhiiga dhangalaasuu barbaachisa. Kanaaf iyyuu Yesus du'ee dhiiga isaa dhangalaasuudhaan dhala namaaf gatii cubbuu kaffala jechuudha. Cubbuu irraa kan inni fayyisu akkasittiin jechuudha. Kanaaf iyyuu Maatiyos boqonnaa 26 keessatti Yesus lakkoofsa 28 irratti waan kana yeroo ibsu Yesus maal jedhee? Kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabate sana cimsuudhaaf dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'a jedhe Yesus. Look! Kun dhiiga kooti jedhe Yesus. Dhiigni koo maaliif dhangala'a jedhe Yesus. Dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'a jedhe Yesus. So kanaaf iyyuu Yesus akkamittiin cubbuurraa nama fayyisa jechuudha. Dhangala'uu dhiiga isaatiin jechuudha. So Islaamummaan jalqaba maal nama dhabamsiiste? Eenyummaa Yesus isa sirrii akka namni nu banne taasifte. Sababni isaa eessaa dhufe? Ergamaadha jechuu qofa osoo hin taane eessaa ergamee dhufe jennaan akkuma nama kamii dhalatee jedhan. Inni garuu ani waaqarraan gadi bu'ee jedha. Isinii galee waaqarraan gadi bu'ee abbaa biraa iddoo nam tokko kanaan dura dhaqee hin beekneetiin dhufe jedha. Amma immoo iddoon dur turetti hin deebi'a jedha. Kanaaf iyyuu ergamaadha jechuu qofa malee
eessaa ergamee dhufe kan jedhu jiru. Lammaffaan maaliif ergamee dhufe jennaan cubburraa nama fayyisuuf dhufe jedha Gabriel. Yesuusis yoo ani birmaduu sin baase yoo sin fayyise malee yoomiyyuu garbummaa cubbuu jalatti jedhe Yesuus. Akkitti inni cubburraa bilisa baasu garuu dhiiga koo kanaanii jedhe Yesuus. Maatiyoos 26 dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'aa dhiigni koo jedhe Yesuus. Argitanii? Kanaafiyyuu islaamummaan maal nama goote jechuudha amma. Yesuus hin duune jechuutiin ammas kaayyoo ergama Yesuus namni akka nu banne taasifte jechuudha. Kana beekuun baay'ee murteessaadha. Sadaffaanoo eessatti ergame kan jedhu. Eessatti kan inni ergame? Eessaa dhufe? Maaliif dhufe? Gara eessaa dhufe? Wangeelii Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsi 16 maal jedha? Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufiitti biyya lafaa jaallatee jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufiitti biyya lafaa jaallateedha Yesuus. Yesuusuma dubbate. Isinii galee? Kun immoo kan nama hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haadhuuf miti. Look, macaafni qulqulluun ifadha. Bor yoo gowwoomtan isinumatu bada. Barumsa wallaalchisaa ta'een yoo gowwoomtan dhugaarraa yoo baddan isinumatu bada. Garuu Yesuus gara biyya lafaa kanaati. Namuu hundumaaf biyya lafaatiif fayyina ta'uudhaaf, fayyina cubbuu, gatii cubbuu dhala namaaf kaffaluudhaaf. Garuu wanti ani akkasiin hubattan barbaade maanni lakkoofsa 9 irra kan jiru kanadha. Lakkoofsa 9 irra kan jiru amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuu isaati kan jedhu jechuudha. Duraan immoo gara iddoo gadiitti biyya lafaa kanatti gadi bu'ee kan jedhu jechuudha. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha. Gadi bu'ee jechuun Kiristoos waaqummaa isaa isa duraan qabu ture akkasuma immoo gara lafaa dhufeeti namummaa fudhatee kan jedhudha jechuudha. Naa Phaawulos amma gadi bu'ee jechuun maal jechuudha? Amma ol ba'ee jechuun maal jechuudha? Dura biyya isa gara iddoo gadiitti gadi bu'ee jechuudha jechuun waan kana sirriitti nuuf ibsa jechuudha. Lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Wanti baay'ee akkasiin hubattan ani barbaade garuu lakkoofsa 10 irra isa jirudha. Lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa? Isuma gad bu'e sanatu waaqaa fi lafa ulfina isaatiin guutuudhaaf heertuu ani baay'ee jaaladhu. Isuma gad bu'e sanatu waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan waaqa gararraatti ol ba'e jedha. Maqaan Waaqayyoon galateeffamee haa ta'u. Maal nuun jechaa jira? Waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaaf. Waa hundumaa harka ofii jala galfachuudhaaf. Waan kana caalaa misiraachoon hin jiru. Misiraachoon kana caalaa hin jiru. Yesuus waaqaa fi lafa harka isaa keessa galfachuudhaaf. Waaqaa fi lafa ulfina isaatiin guutuudhaaf. Heertuu kana yeroon dubbisu hedduu natti tola. Isuma gad bu'e sanatu amma immoo waaqaa fi lafa ulfina isaatiin guutuudhaaf bantii waaqa gararraatti ol ba'e kan jedhu jechuudha. Efesoon keessatti kana wal bira qabdanii ilaaltu jedhee kana yaadu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 20 kaasee kan jiru sana kan nuti kanaan dura ilaallee turre jechuudha. Yesuus gara ulfina isaatti yeroo inni ol bahee waa hundumtuu harka isaa jala akka inni gale. Kiristoos fannoo irratti du'uudhaan mo'icha dhala namaaf ergaa galmeessee booddee waa hundumtuu harka isaa keessa akka gale. Kan ammoo Yesuus ofii isaa dubbatee jira Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti. Egaa gooftummaan hundinuu waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera jedha Yesuus. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti. Gooftummaan hundinuu waaqa irrattis lafa irrattis naaf kennameera jedha Yesuus. Kanaaf as keessatti kan nuti arginu anan kan hedduu akkasiin irratti xiyyeeffatanii ilaaltan kanan barbaadu isatti aanee kan jiru jechuudha. Erga gara samiitti boojuu booji'ee erga ol ba'e mo'icha guututti dhala namaaf galmeesse kaayyoo dhufeef
guututti raawwatee gara samiitti erga ol bahee immoo namootaaf kennaa kenne kan jedhu jechuudha. Namootaaf kennaa kenne kan jedhu. Kun immoo kallattiidhumaan gara guyyaa Pheenxeqoostee kennaa Waaqayyoo kennaa hunduma caalu kennaa dhalli namaa eeggatu ture kennaa Hafuura Qulqulluu isa guyyaa 50ffaatti namaaf kennamedha jechuudha. Sanaan booddee biyya lafaarratti karaa Hafuura Qulqulluu hojiin guddaan isa hojjetamedha jechuudha. Namootaaf kennaa kenne Kiristoos. Boojuu booji'ee gara samiitti ol bahee gadi bu'ee boojuu booji'ee gara samii ol dhaqee sana booddee kennaa immoo dhala namaaf kenne jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Garuu waa hundumtuu harka isaa jala jira. Namoonni Yesuusiin heertuu kana kontekestii ilaalcha warra Islaamummaatii yeroo ilaaltan jechuudha. Yesuusiin gara samiitti ol bahe yeroo jedhu bakka achuma iddoo tokko qucci jedhee waan ta'e wayii itti fakkaata jechuudha. Namoonni yeroo yaadan isinii jechuu kooti. Garuu heertuun kun maal jedhaa? Isuma gad bu'e sanatu Waaqaaf lafa ofiisaatiin guutuudhaaf bantii Waaqaa hundumaa gararraatti ol bahe jedha. Waaqaaf lafa ofiisaatiin guutuudhaaf. Waa hundumtuu harka isaa jala jira. Waa hundumtuu to'annaa isaa keessa jiraadha kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Isumatus namootaaf kennaa kenne jedha. Isumatu namootaaf kennaa kenne. Waldaa kiristaanaa keessatti har'a kennaan karaa Hafuura Qulqulluu waldaan ittiin tajaajilamtu guutuun karaa Kiristoosiin kenname kan jedhu jechuudha. Karaa Kiristoosiin kenname. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaa immoo kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture kan jedhu. Waa hundumtuu karaa Kiristoosiin qofa. Waan hundi kan nuti argannu karaa Kiristoosiin qofa. Yesuus malee milkaa'inni tokkollee hin jiru. Dacheen kun, hawwaan kun guutuun, uumamni hundumtuu harka eenyuyyuu hin jiran. Harka Yesuusii kan isaan jiran. Uumamni guutuun harka Yesuusii kan isaan jiran. Kanaafidha. Mul'ata boqonnaa 17 yeroo laalle kaleessa mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 irratti hoolichi immoo hoolichatti lola kaasan jedheeti lakkoofsi 14 jechuudha. Hoolichi immoo mo'icha isaan irratti hin qabaatee sababni isaa inni gooftaa gooftotaa mootii moototaas waan ta'eef. Yesuus gooftaa gooftotaa mootii moototaati waan ta'eef. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Innaa iddoo kanatti sirriitti kan hubatamuu qabu waa'ee kanaati jechuudha. Innaa Kiristoos gadi bu'ee jalqaba gadi bu'ee gara iddoo gadiitti gadi bu'ee gara biyya lafa kanaatti gadi bu'ee jechi jedhu kana kaleessa sirriitti dubbadheen jiranitti fakkaata. Kiristoos gadi bu'e yeroo jennuyyuu gadi bu'e yeroo jennuyyuu Filiiphisius boqonnaa 2 wajjin wal bira qabnee yeroo ilaallu jechumti gadi bu'e jedhu sun gad of deebisuu of keessatti hammataadha. Gad of deebisuu of keessatti hammata. Gad of deebisuu Yesuus. Filiiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaastanii ilaaltan yaada garaa isa Yesuus qaba ture qabaadha erga jedhee inni bifa waaqummaatiin utuma jiru ulfina waaqummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu waan qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne inni ulfina sana gadhiisee bifa garbummaa uffate fakkaattii namummaatiinis dhalate waa hundumaanis nama ta'e argame jedha. Gadi bu'e jechuun maal jechuudha ree? Gadi of deebise sadarkaa duraanii irraatii sadarkaa gadi bu'aa sana fudhate jechuudha. Isin galee sadarkaa gadi bu'aa sana bifa garbummaa fudhate jechuun jechuudha. Nama ta'e jechuun jechuudha. Waa hundumaan nama ta'e. Kiristoos gadi bu'e kan jedhu ilaalchisan. Lammaffaan ammoo namummaa fudhachuusaa. Namummaa fudhachuusaa. Waanan jechuu barbaade bakka lamatti akkasiin qooddattan hin barbaadu. Waaqummaa irraatii gara namummaatti dhufuusaa. Akkasuma immoo namoota gidduu jiraachuusaati jechuun wanti iddoo kanatti inni dubbachaa jiru.
gadi bu'ee kan jiru jechuudha. Sana booddee erga gara biyya lafaa kana dhufee karoora dhufeef hunduma erga raawwatee booddee immoo ulfina waa hundumaa caalu argate. Waa hundumti harka isaa keessa waa hundumtuu harka isaa keessa galee jechuudha. Lakkoofsa 10 irra kan jiru suni isuma gad bu'e sanatu waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantii waaqa hundumaa gara irratti ol ba'e kan jiru jechuudha. Maqaan waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Kanaafiyyuu as keessatti kan nuti hubannu Kiristoos inni waggaa 33 biyya lafaa kanarra jiraate sun akkuma nama kamii lafuma kanarratti kan argame osoo hin taane duraan jiraachaa kan ture bara baraan kan ture. Even Miikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti Miikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti waa'ee Yesuusii yeroo kaasu maal jedha? Ati immoo yaa mandara Beetliheem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa naaf hin ba'a. Hundeen isa si keessaa ba'uuf jirus kan bara durii bara baraati jedha. Yesuus inni Israa'el irratti fayyina fidee dhufe, Israa'el irratti mootii ta'e. Miikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2. Hundeensaa kan bara durii kan bara baraati kan jedhu. Inni alfaaf omeegaadha jechuudha. Inni isa jalqabaaf isa dhumaati jechuudha. Jalqabbiinsaa gaafa Maariyaam irraa dhalateedha jedhanii yaaduun gowwummaa guddaadha. Gaafuma Maariyaam irraa dhalate sana jireenya jalqabee kan jedhu jechuudha. Heertuun kun sana morma jechuudha. Inni gadi bu'ee nuun jedha waan ta'eef. Inni gadi bu'ee jechuun duraan iddoo ol ka'aa irra ture jechuudha. Kanadha warri Yihudoonnis yeroo baay'ee kan isaan falmaa turan. Akkamitti namichi kuni ani Abrahaam duran jiraadhe jedha. Akkam Abrahaamin argee kunoo waggaa 50 hin finne jechaa turan. Kana jechuun umurii Yesuus guyyaa inni Maariyaam irraa dhalate irraa kaasanii herreeguu waan barbaadan jechuudha. Akkuma warri Musliima har'a taasisan sana jechuudha. Kiristoos garuu ani Abrahaam dura ture jedheen. Waaqarraan gadi bu'e jennaan inni akkamitti waaqarraan gadi bu'e jedhanii kunoo haadha isaa fi abbaa isaa beekna miti obbolaan isaa kunoo as miti jedhanii. Wangeelaanis boqonnaa 6 lakkoofsa 41 fi 42 yeroo ilaaltan kana dubbata. Warri Yihuudoota waan inni ani buddeena isa waaqarraa gad bu'edha ofiin jedheef isarratti guungumanii. Isaan kun Yesuus ilma Yoosef isa abbaa isaa fi haadha isaa beeknu miti amma attamitti waaqarraan gad bu'e jedharee jedhanii jedha. Maaf waaqarraan gad bu'e jedhan. Otoo haadha isaa abbaa isaa otoo beeknu asumatti utuu dhalate nu gidduutti dhalate otoo jiru akkamitti waaqarraan gad bu'e jedhan. Gaaffiima Musliima har'aati. Gaaffiima Musliima har'aati. Akkuma Yihudoota yeroo sanaa Yesuusin qucci godhanii sadarkaa namoota kan biraa keessa kaa'uu barbaadu. Bakka inni Yoosef, Museen, Abrahaam, Nabii eenyu jedhanitti eenyumaa wajjin wal qixxeessuu barbaadu. Isinii galee Kiristoos Yihudoonnis yeroo sana akkasuma gochaa turan. Yihudoonnis yeroo sana maalidha kan isaan gochaa? Akkamitti waaqarraan gad bu'e jedhanni. Inni garuu gadi bu'e. Kana jechuun hundee isaa kan bara durii kan bara baraati jechuudha. Isa durii bara baraa turedha. Malee akkuma nama kamii gaafuma namni kamiyyuu haadha isaarraa gaafa dhalatu jireenya jalqabe sanatti akkasitti jireenya jalqabe miti jechuudha. Nuti Yesuusin amanna baay'ee. Waan Yesuus waa'ee ofiisaaf jedhe amanna. Malee waan namni kan biraan haasa'u filosoofii namaa amanna miti jechuudha. Ni galee? Innaa heertuun Yohaannis boqonnaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 10tti kan nuti argannu kun walumaa gala maal nuun jedharee Yesuus inni akka safara isaatiitti kennaa hunduma keenyaaf kenne akka safara isaatiitti nama wal caalchisuun hin jiru barisa bira. Garuu immoo akkaataa nuti ittiin hojjechuu dandeenyuun ayyaana inni nuuf kenne Yesuus inni
nama ta'ee nu gidduu jiraate Yesuus duraan waaqarraa gadi bu'ee. Achiin booddee immoo boojuu hunduma boojee injifannoo guutuu galmeessee gara bantii waaqa gararraatti ol bahee nuun jechaa jira. Achiitii immoo waa hundumtuu harka isaa jala jira jechaa jira. Isumatu kennaa namootaafis kenne, isumatu waldaa kiristaanaa har'a gaggeessaa jira kan inni jechaa jira. Ni galee? Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Innaa Yesuus isa kanadha kan nuti waaqessinu. Yesuus isa kanadha kan nuti waaqessinu. Sababii waaqessinuuf qabna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ani kanuma jechuun barbaada. Namoonni yaada dabalataa akkasuma immoo mata duree kanarratti gaaffii qabdu taanaan gaafachuu ni dandeessu.